السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوتا دعوتوت أبوتويبي يويا عمل يويا كتشانل كان الرتي فانستي تاتني نولي إنجراتني غلطوما سننجرا أردا challenges كابا challenges سنان كابو قادمتي ينا رفضتني جرا نمني رفضتي لني أوبسينان تي في نرفضته أنني قافته إسين دونا إنت نما كانتي ركونا في دوجرا مسجيني تايتي ركونا في دوجرا تي إسين نايمت ناني نمبرتان نمبر سيموسا وخان تلفوني رفوده إسا دولة ناني ناربس ولا جرّ بالله سكيه كان عندي تنافي أما صاحبان تيتان لمان وبليان تيتان لماني ياد ناكن نتوفي برجع بفتني ياد ناكن نادين مال تويا جتشو قافش رفه أي درقرا فانس تيان والبرون غاريلا أيه يلا تومي مقامك يا أبشي جامع أبشي وقيس جارلاتي وبلش خنيا را وانت كتاك وجي تشوف نوجي مريت تشوف رفه هذا تومو nutis waan beenu hanga dandeenyutti isa gargaaru siccinaa jirraani ni gargaarraan. Okay, anisi kiyya namni mata obbachuu jechuun inni saayila keenya akkanatti haala dhufee rakkoo isaa takka nu himatee jira. Saniif isa gargaaruuf waan inni himate kana yookaan gochaan yookaan haasawaan hatee gargaaruun asumatti ittiin wal gargaaruu jira. Sanumaaf gargaaruuf isa kana. Nyaayila maqaan kiyyaa Ahmed Jaama lakini kwa guutima wanta jira ogeessa jaalalaa gruupii waliin jiraachisaa wajjin galatooma. Waa hedduu waliin dalannee jirra saahiban tiitan lamaanii am dura qara obboleessi kiyyaa abse maal naan jetta maanii fi namni kun inni du'ana yaade hableessi kee kaanaan jedhe qaadhimati iyyaanarra fudhateettiin anis isi gaafadhennaani isiilleeni isan jaaladhu si jaaladhaanaan jirti ammoo dur waan niyya isii kee jira waan qalbii isii kee jiraan hin beeku tanaaf isiilleen dubbadhennaani hamtu dhibinatti hin jenne ammoo isaan dubbadhennaani harraba hedduu irraa argadhe ham saayib kiisuun obsinaan TV jedhaniin maal gosmaal naa kennitati irraa. Ayyee wanni anjuu durarratti wal arrabsuun ni ulfaata. Sanuu ilmaan Oromoo tokko ta'anii dhiirti dhiiraa arrabsuun hin barbaachisu. Ammas ablee fi du'aaf kana kun nurraa hin fakkaatu. Kanaafuu isaas wanni hin gorsu. Isiin dhalaadha nama jaalatti qofa wajji jiraachuu dandeessi. Humnaanis jaalattiin jiru beekte. Kanaafuu isallee waliin hin gorsu waan akkanaa kan akka yaadne akka of duuba deebi'u atillee waliin hin gorsu haruma sirrii yoo jiraate karaa sirrii kan qabadhuuti deema yeroo hunda dhugaatu mo'a yeroo hunda nama karaa sirrii jiruutu mo'a kanaafuu isiillee sodaa malee jaalatti sodaan qabdu yoo kan dhugaatu jaalatu taate gama kee deebi'uu qabdi isiillee kanaan daamaaf atiis kanaan si daama isaafillee saniin daama jechuudha. Saayibii kiisuun inni saayib kiyyaa waliin turre obsinaan TV saayib kiyyaan ture diraama akka hedduu waliin dalanne ammoo du'ana yaati am furmaati maal obboleessi kiyyaa furmaanni maana akkam ta'u wayyaa. Dhiisuu hin qabdu. Karaa kiyyaan keessa hin jiru dhiisuu hin qabdu isaaf. Wanno kuni eegisii jira jaalateeni dhiisuu hin qabdu ta'ee mormattee akka keessitti taate uwwa karaa haqaatiin deemte hattumaan finteetti jennaan miti. Amma jiru waan nuti jirtuuf finteetti jennaan saniifuu isii bira dubbiin kan jirtu isa biraa miti bakki isii irraati irraa fudhattu isa biraa miti jechuun isii bira. Yoo isiin ammaan tana dhugaa yoo isiin kasi jaalatu taate waan sun hundi nuti dhufu du'aa fi kunilleen ammoo karaa kiyyaa waan asii daamuudha finteetti siin baan isiin don't give up harkaan kannatiin. Nambadaadha namni sun.
namni sun inni nama dubartiin dur hin baane beektaa. Ati nama takka waan caaltu nu haroomantikiin caaltaa oo inni humnaas caalaa inni caaluu qabdaa sammuudhaan caaluu qabdaa oo humnaan oo mun bareedinaas caalee afaan gaatana dheeratteetumaa tanaa bulchaanti. Ayee anis asirratti wanni jechuudha. Nama dubartiin dura waan dandeenye jettee annaa isaaf hin dhaamsite qolaamaaf. Dhuguma yoo akka inni akka roobaan jechuu jiru kana ta'e honi dogongora. Dubartiin biraa yoo fedhe akka fedhe godhi garuu dubartii boyfriend qabdu. Dubartii jaarsa qabdu ni ulfaata. Kanaafuu akka gorsaatti waliin isaaf himuu jechuudha. Yoo akka ati jettee honi bareedu keessaa'u qaalimaa isaa yoo feeti jaalallee isaa yoo feeti ni ulfaata. Asoo nuti siif inni asoo inni sin gaafanne ati karaarra deebiiti atummaan deebisiif. Jaalallee isaa qaanya fa'aati qaalimaa saayibaa keetii saayibaa kan keetee inni halimaa kee akkamitti kajeelaa yookaan nama Oromoo ta'ee afaan Oromoo afaan takka dubbataa kanarraa safuun amma obboleessi keessuun inni Yaasiin jedhama Obsinaan TV inni waan kan arguu fi rakkoo guddoo fiduu danda'a maaliif meesejjii mana gara kiyyaa argatee yennaani ableessi kee kaanaan jedhu amma waan isin jettan kan gorsi bareeda isin kennitaniif kan dhaga'uuf rakkoo guddaa fiduu danda'a maal jettanii. Amma asirra deebinee nu gorsina. Silaa gorsuma dandeenya beekte amma asirra deebinee gorsina. Wanni kun dhaamsa kabajaan si gaafachuu jira. Ergaa nuti siif qabnu. Wanni kun kasiif dhufu jiruuf lolaafii miti. Akka nageenyi bu'uufi. Akka manguddootti nuti si gaafachuu jira. Awwaa yaadeen hin kadhadhu. Yookaan gorsa hin kennuuf yaani inni qaadhimatiin irra fudhachuuf isan qara akkam yaaddan waasu. Hablee si kee kaanaan jedhe qaadhimana irra fudhate hablee na kee kaan. Anis hablee si kee kaayoo. Ati hablee hin deemee. Yaani kan amma hablee hin deemee kanaan deemu malee. Haqilee hin deemin aan jettan. Yaa. Ka hablee hin deemee fayyaada bareedaa deemu. Ammallee maal jaanni beektaa lola keessatti ilma namaa du'a malee namni dhalate lola keessatti. Kanaafuu yoo nageenyi jiraate qofa ilmi illee dhalatee guddachuu danda'a. Anis hojja naga barbaade yoo hojjanni illee naga barbaade furmaatii dhufuu danda'a beektaa. Hammoo inni nama naga barbaadu mitiyyuu. Arraboota garuu akka nagaa barbaadu miti illee gaafachaa jira. Arraboota yoo akka nagaa hin barbaanne malee waan arra duraanis arraboota garuu please obboleessa keenya karaa nagaa irra deemi siif obboleessa keessa waltaa nagaan akka duraanitti hojii jiraadha. Akkanaan jaalladha. Yaad bareeda. Yaa obboleessi kiyya Yaasiin Obsinaan TV yaad bira siin qabu qaadhimatii dhiisii siin jechuu barbaade. Waan bira dhibisiin hin jedhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Galatoomaa.